Gareen waraana Faannoo Amaaraa naannoo Amaaraa godina garagaraatti hooggantoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun dhaga'ame. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa ajaja bahaa opereeshinii Faannoo irratti taasisaa jiruun humnoota garee finxaalayyii Faannoo Amaaraa hedduu irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhatee jiraachuun labsame. Gama biraatiin gareen Faannoo Amaaraa keessatti hidhattoonni waraqaa eenyummaa waraana Shaabiyaa qaban mul'achuun himame. Mootummaan Eertiraa agarsiisa diroonii meeshaa waraanaa waggaa 30 dura mul'isuun lola gama kamiin nutti dhufee irraa deebisuuf qophiidha jechuudhaan dhaadate. Gama biraatiin mootummaan Eertiraa tooftaa waraanaa waggaa 30 dura fayyadamee waraana Itoophiyaa kan meeshaa teknooloojii hedduun deeggarame wajjin wal loluu miti dura dhaabbachuun isaa shakkiidha jechuudhaan xiinxaltoonni yaada isaanii kataban. Basaastonni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa magaalota gurguddoo keessatti mul'achaa jiraachuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenyaa irraatii amma bal'ina oduu isinitti. Kaaba Itoophiyaatti hidhattoonni garee Faannoo Amaaraa fi TPLF qindoomina mootummaa Eertiraa wajjin Itoophiyaa nagaa dhoowwuu fi ajandaa galaana diimaa gufachiisuuf sochii taasisaa jiran dabalaa dhufuun himameeti. Haaluma kanaan humni waraana TPLF kanneen garee mootummaa Shaabiyaa wajjin hidhata qabu Itoophiyaa godina Raayyaa Alamaxxaatti hoogganaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti hoogganaa mana lubummaa Raayyaadhaa guyyaa 3 dura hidhattoota kanaan butamu hojii gaggeessaa waliigalaa mana lubummaa Siyyoom Haabtaamuu har'aan beeksimeeti. Haa ta'uutii malee butamuu hoogganaa kanaa laalchisee manni amantaa lubummaa Tigraay kutaa meembara Salaamitti hundeeffame gocha hidhattoota kanaa komatus miseensonni mana amantaa sanii kanneen gocha hidhattoota deeggaran jiraachuun himame. Namni butamee itti gaafatamaa kutaa herreegaa mana lubummaa naannoo Tigraay keessatti hundeeffame waggaa ta'u manni amantaa meembara Salaam gocha hidhattoota kana komateeti jira. Dhimma kanarratti manni amantaa lubummaa meembara Salaam gocha hidhattoota irra deddeebiin hooggantoota amantaa irratti raawwatu yeroo garagaraatti saamicha, reebichaa fi miidhaa abbootii amantaa gahaa jirtu akka isaa yaaddisee jiru hime. Bifuma wal fakkaatuun hidhattoonni Faannoo Amaaraa hooggantoota mootummaa, ogeeyyii fayyaatii fi namoota birootti irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu hammeessan. Guyyuma irraa onkololeessa 24 bara 2025 naannoo Amaaraa magaalaa Shawaaroobitti hoogganaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa obbo Lammaa Afeeruu fi hooggantoota biroo kan isaa wajjin jiran hidhattoota kanaan ajjeefamuun reeffi isaanii magaalaa keessatti argamuun himame. Hoogganaan waajjira nageenyaa fi namoonni biroo lama magaalaa Shawaaroobitti ganda Duwwaa 3 bakka addaa gamoo abbaa darbii afurii asfaaltii gubbaatti reeffi namoota kanneenii darbamee mul'achuun dhaga'ame. Yeroo garagaraatti magaalaa Shawaaroobitti keessatti hooggantoonni waajjira mootummaa ajjeefamaa kan jiran hoggaa ta'uu waggaa tokko dura kantiibaa magaalaa Shawaaroobitti dabalatee qondaaltonni nageenyaa hedduun ajjeefamuun ni yaadatama. Gama biraatiin ajajni bahaa raayyaa ittisa bahaa Itoophiyaa tarkaanfii finxaaleyyii Faannoo irratti fudhateen nama 62 yoo ajjeesu 23 ammoo madeessuu beeksiseeti. Ajajni bahaa raayyaa ittisa biyyaa guyyaa kaleessa naannoo Amaaraa iddoowwan adda addaatti humna finxaaleyyii irratti tarkaanfii fudhateen hooggantoota dabalatee miseensota waraana Faannoo Amaaraa 62 tarkaanfii du'aatiin hoggaa adabu 28 ammoo madeessuu beeksise. Godina Kaaba Gojjam aanaa Gunjii Qolaallaa ganda Shaaballeetti raayyaan ittisaa opereeshinii taasiseen humnoota finxaaleyyii 40 takka du'an 3 ammoo madeessuun tarkaanfii fudhachuu ajajni bahaa humna raayyaa ittisaa beeksiseeti. Ganda Shaaballeetti hoogganaan garee finxaaleyyii ta'an maqaan isaanii Antanaa Shambalee hoogganaa murna gandee Shaaballee Yeshaawis Meekuu Yamaci hoogganaa kutaa loojistiksii waraanaa ጌታብል የፈርደው ካበ ጎንደርራ አለባቸው ቢያዚን ካበ ጎንደርራ ተዋቸው አንተኔ ኪበ ጎንደርራ ታደላ ጌታኔ ገገይሳ ገሬ ተናረቲ ተርካንፊ ፍዳቴን አጀሱ ገባስኒ ራያ ባሙልሴት ይራ ከነማሌስ ጎድነ ለጠ ጎጀም አና ደጋዳሚት ገንዳ አረፋቲ ኦፕሬሽን ገገይፈሜን ሁምኖን ፍንጣለይ ዲደሚ ተከዮዱን ሸነሞ መደይሰን ይጅራቹ ቤሲሰን ሁምኖታ ተዋተመን ከን ካበ ጎጀም ከይሳ ሂደቶኒ መዳን ከነን አፋን ትግሬ ቲቪ አፋን አረባ ዱበተን ይጅራቹንስ ኤብሰሜት ይራ Itoophiyaa hoteelee magaalaa gurguddoo keessatti basaastonni Shaabiyaa mul'achuun dhaga'ame. Basaastonni Shaabiyaa kanneen eenyummaan isaanii Tigree fakkaatuu fi waraqaa eenyummaa Tigraay qaban magaalaa Finfinnee keessatti mul'achuun dhaga'ame. Mootummaan Eertiraa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa buufata galaanaa isaa birratti fudhachuuf deemu danquuf yeroo ammaan tana qaamolee hidhannoo mootummaa Itoophiyaa morman dhimma itti bahuudhaan kaabaan waraana Tigraay fi Faannoo Amaaraa keessa harka galfachuun biyyattii jeeqaa jiraachuu kanaan dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa himannaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif waraqaa barreesseen
beeksisuun ni yaadata. Kanumaan wal qabatee mootummaan Eertiraa kallattii garaagaraatiin iccitii mootummaa Itoophiyaa dhaga'uuf basaastota dhalattoota Amaaraatii fi Tigree fakkaatan magaalaa akka Finfinnee, Bahar Dar, Dabra Biraanii fi Maqalee keessatti bobbaasuun dhaga'e. Basaastonni mootummaa Shaabiyaa kanneen waraqaa eenyummaa argatan magaalota kanneen keessatti guyyaa guyyaadhaan geejjiba uummataa irratti deddeebi'uun haala ajandaa biyyaa addaan baafachuuf sochii taasisaa jiraachuun himame. Basaastonni mootummaa Shaabiyaa sochii taasisaa jiran kunneen hojiilee akka alseerummaa keessatti hirmaachuun alattis gareen jiraachuu fi iccitii afaan Eertiraa keessatti dubbachuun himameeti jira. Gama odeeffannoo basaastummaatiin basaastonni Shaabiyaa akka Afrikaatti ciccimoo ta'uu seenaa waggaa 50 kan qaban hoggaa ta'uu qofaatii mootummaa Dargiitiif gaheen basaastota Shaabiyaa olaanaa akka ta'e namoonni bara mootummaa Dargii Shaabiyaa lolaa turan yeroo garaagaraatti ni himu. Raayyaan ittisaa Itoophiyaadhaa buufata galaana Assabdeeffachuuf sanbata baruu yookaan onkololeessa 25 bara 2025 garee waraanaa Shaabiyaa wajjin wal dura dhaabbachuuf qophii xumuruu beeksisee hordofuudhaan mootummaan Eertiraa karaa miidiyaalee biyyattiitiin agarsiisa diroonii waggaa 30 mul'isuun waraana Itoophiyaa salphaatti ofirraa deebisuuf qophii ta'uu beeksise. Mootummaan Eertiraa guyyaa kaleessa hanga halkanitti karaa miidiyaa biyyaalessa Eertiraatiin agarsiisa diroonii waggaa 30 duraa mul'isuun nutis qophoonee jirra jechuudhaan mootummaa Itoophiyaatiif dhaamuun ni mul'ate. Gama biraatiin ammoo loltoonni Shaabiyaa waraanni Itoophiyaa buufata galaana diimaa Assaab akka hin to'anneef daandii Afariin buufata Assaab geessu daandii buree cufee turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kana malees humni addaa dimokiraatawaa galaana diimaa Afar qindoomina raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa wajjin duulee buufata galaanaa fi Afar Shaabiyaan gabroomte walaboomsuuf qophii xumuruu ni yaadatama. Akka rogeeyyiin miidiyaa hedduun dhimma waraana Shaabiyaa fi Itoophiyaa ilaalchisee barreessaa jiranitti Eertiraan tooftaa waraanaa waggaa 30 dura qabattee waraana Itoophiyaa kan meeshaa ammayyaa garagaraa dhukkaasu wajjin qabsoo eegaluun waan danda'amu jechuudhaan galaanni diimaan yeroo gabaabaatti Itoophiyaaf deebi'uu akka danda'u akeekanitti jiran. Shaabiyaan gaafa Afrikatti nagaa buuftuu kan taate humna farraa nagaa walloo kaabaa keessa socho'u adda tokkummaa Wahaabii waliin ta'uudhaan daandii Dabra Biraan gara walloo Waldiyaa geessu ugguruudhaaf humni Gojjam keessa soso'u kan meeshaa ammayyaatiin deeggarame gammoojjii Abbaay keessatti masaraa cimaa ijaaruu fi finxaaleeyyii naannoo Matammaatti socho'an guutummaa kibba lixa Gondarii fi jiddugaleessa naannoo Amaaraa Matammaa irraa sochii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.